هيا دعوتوتا في هردوفتوتا جيمني يعني ريتشا ملكا سبتا بفخناني خبجما جرا يعني ريتشا ملكا سبتا كا وفتا عاداتين فايا وفتا عاداتين ميدغي اكسماس فارولي عادا اورومو فارو ريتشرتي سربمن درغغوني كيرو في قريوان هندينو مري هو اتشاتي كان سربا جراني كناف غا ايانا كنا حالا كناني غغفما جرا ويا برا 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 جولي رومو دوبي ويا برا كانغانا جالدا ويا برا كانغانا جالدا كاري مدوا سينغاري بوده ويا برا ويا برا كيرجا دوانه تو ويا برا والي تريبينا ويا برا يرباتا نانه تو ويا برا افانا برداجيته ويا برا كاني تجداني ويا برا جولي رومو دوبي ويا برا كاني تبداني ويا برا كوبو منانتاو ويا برا ايو برچما مالي ويا برا سينغينيا نانغاي ويا برا ايو يجما مالي ويا برا بيرانغا Oh, vide marga, oh gajia badamarga. Oh, sagale ka baga. Oh, vide marga, no faljiya gudi chamalka. Oh, vide marga, no faljiya gudi chamalka. Akara jole robe. Oh, jole malo. Oh, vide marga, no faljiya gudi chamalka. Vide marga, no faljiya gudi chamalka. Akara jole robe. Oh, sagale na gavi. Oh, vide marga, no faljiya gudi chamalka. Vide marga, no faljiya gudi chamalka. Walami lali riga shole, riga shole. Sagale na gavi lali riga shole, riga shole. Sirrano le l'amico non ture male. Walami Eho mareho jakunu ayani recha bariga namarra khe ayani recha malka sabbata hala kanani khabajama jira ayani khuni ga faru ayani recha mareho ndabalama bakka butin gada kasumas hadolin si ke tv kero fi qarewa manguddota fi jira tonni ganda akasuma ummanni oromo ballan magala shaggar jiran ayani recha malka sabbata hala kanan kabaja jirani bariga namarra khe di kabajama jiru ayani khuni ga kabajamu ittifofeti jira hanga duma saganta kanatti akka nu wajjin taatanii asumaan isin afeera ayyaana kanarratti gaa uffannaan aadaa oromoo akkasumas qeerroo fi qarreen oromoo uffata aadaatiin faayamanii meeshaaleen aadaa oromoo asitti argamanii akkasumallee ayyaanni kun immoo wanti adda isa godhu barii ganamarraa ka'ee dhiichisa aadaa oromoo akkasumas shubbisa shamarraniitiin eegalee jira ayyaanni kun yeroo irratti gara malkaa sabbataatti deemaa jira kanumaaf gamanumaan akka nu wajjin turtan isin jenna.
Malkaa irreeffachuuf dhufe oofalee nagaa naa galu oofalee keessaatti taa galu jaarsi biyya kana irratti haa bulu jaartiin biyya irratti haa bultu qeerroon kun immoo guddatee nama borummoo uumaa isaa safuusaa fudhatee walirraa daree dabarree deemtu rabbi nu haa godhu waaqa kadhannaa nu haa dhaga'u waaqa kadhannaa nu haa dhaga'u nagaa malkaan roobaa gadaan roobaa gabbina barri qufaa nagaa. Dogoggora nu haa oolchu biyyi nagaa nu haa ta'u barii waaqa araara nu haa dubbatu barii waaqa araara nu haa dubbatu biyyi nagaa nu haa ta'u biyya nageenyi jirtutti immoo horanii bobbaafachuun dhalanii dhalchanii guddifachuun waaqallee kadhachuun biyya nagaa qabdutti biyya nagaa nu haa godhu biyya nagaa nu haa godhu rooba kanallee rooba nagaa nu haa godhu animmoo sa'a namaa tolu nu haa ta'u biyyaa tolu nu haa ta'u sanyii facaafannee alaa qabnu kanallee ijaan nu agarsiisee waaqni nu haa ga'u ga'ee nu haa sooru nu sooratu nurraa qabu bokka rooba kanallee immoo kunoo immoo xinnoo waqtii isaa nu haa beeku uumaa isaatitti nu haa deebisu durattis akkanumatti kadhannee dhaga'ee waaqni nu haa dhaga'u lallaba keenya kana nu haa dhaga'u kadhaa keenya kana nu haa dhaga'u sanyii dagaagdee ijaan agarree kana waaqni roobee nu jalaan tortorsiin caamee nu jalaan goggogsiin ideedhaan walitti nu haa qabu nuun haa ga'u wajjiin oolchee nu haa bulchu xinnaa nu haa guddisu guddaan nu haa bulu walaalaan nu haa beeku irreecha duraa jifuummoo offallee beekanallee nu haa offalchu boruu gannaa offalleeti immoo kun abaaboo birraatitti booqa birraatitti baanee waaqa kadhannaa waaqa galannaa ga'u kan darbee galanni isaa ga'u hafuun duraa immoo waaqni nu haa tolchu bara nu haa miidhagsu bara walii galtee nu haa godhu bara jaalalaa nu haa ta'u wajjiin oolchee nu haa bulchu goomataa waan gaarii jibbaa kan waan gaarii jibbu waaqni nurraa haa dhiibu nu duudhaa teenyaa waaqa kanannaan duudhaa tana jibbuun uumaa tana jibbullee waaqni nurraa haa dachaasu nurraa ittisu aadaa teenya nu haa beeksisu safuu keenya nu haa beeksisu wal bira oolchee nu haa bulchu barri gadaa kuni gadaadha gadaan kunillee immoo kunoo gadaa milkii nu haa ta'u hundura gadaatti deemnaa gadaa kanallee nuun haa ga'u nagaan nuun haa ga'u biyya keenya nagaa nu haa godhu kormi immoo araaraa dhaabbannellee kan araaraa nu haa ta'u kormi kufellee kan araaraa nu haa ta'u kan biyyarraa xurii dhiqu nu haa ta'u kan nurraa illee waan hamtuu dhukkuba hamaa dhibee hamaa nurraa dhiqu nu haa ta'u kan nu wallaalee waaqayyotti nu haa guutu kan eebbisu namaa ta'u itti guutu waaqa haa ta'u barri quufaa nagaa gadaan roobaa gabbina. Waaqa sagaltama gabraa waaqa saglan booranaa waaqa torban baarentumaa waaqa tulluu saddeettanii waaqa hara jaanii waaqa jahangalaa waaqa gadaa shananii waaqa alangee shananii waaqa barcuma shananii waaqa bokkuu shananii waaqa jahangalaa waaqa fincaan tuulamaa waaqa fincaan tuulama sadeenii nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi nagaan nu bulchitee nagaan nu oolchi ganna booruu gannaa nu oofalchitee birraan adda dhukkubaa kan waraanatii nu baasi irreecha keetillee nu oofalchi mee biyyallee biyya nagaa nuu godhi nagaa kan dhugaa nuu godhi roobdee hanga isaa nutti hin dabarsin caamtee hanga isaa nutti hin dabarsin roobdee nu magarsitee galata nagaan nu baastee waaqayyo galata sanyiif dacheen illee walluu ga'e hanga illee daddagaageetii kunooti immoo daraararra jira an daraare kana waaqayyo fireetti godhi nagaan nu soori kan nu sooratu nurraa qabi dhukkuba qileen nurraa qabi diina afriin qabi deegammoo diinagdeen qabi biyya keenya biyya nagaa nuu godhi nagaa kan dhugaa nuu godhi an bobba'e oolchii nuu galchi kan irrate nuu guuti kan dabe nuu sirreessi kan wallabe nuu araarsi
wallabe afaan wal nu beeksisi biyya Itoophiyaati waaqa kaabaa kibbatti dhiyaabaatti waaqa afaan walii nu beeksisi waaqayyo afaan walii nu beeksisi biyya ditteenya biyya diinagdeen badhaate nu godhi biyya immoo jaalalaan tokkummaan ceete nu godhi waaqayyo kan baratuuf illee barataa qubee qajeelchi kan qotuuf immoo waaqayyo callaa baay'isi kan daldaluuf illee waaqayyo bu'aa buusif biyya nagaa nu godhi kadhannaa keenyallee kan ofiin nu gahi. Andeeme haa galu maseen naa deechu an daldalee haa buufatu an barate gara hojiitti haa galu nu jennee waaqayyo haa jedhu malkaan haa jedhu tulluun haa jedhu alangee shanan haa jedhu waraanni shanan haa jedhu nu jennee waaqayyo akkanumatti immoo guutuu nu haa godhu barri kun bara eebbaa bara nageenyaa nu haa ta'u bara jaalalaa bara tokkummaa nu haa ta'u awwallabee haa araaramu awwallabee haa araaramu ammufatee nu haa galu anmufatee nu haa galu waliigalteedha waliigaltee nu haa kennu waliigalteen jiraate diinagdeen fi jaalalli jira jaalala nu haa kennu jaalala nu haa kennu jaalala nu haa kennu nu jenne waaqayyo haa jedhu malkaa sabbataa haa jedhu aayyoon teenya haa jettu ambitaa mirgaa haa jedhu malkaan hawaasaa haa jedhu ani finfinneettillee malkaa finfinneettillee ooffalle kan horsadiitillee effalle waaqni kanallee malkaa sabbataatillee nu haa ooffalchu kan dhufe kunillee kan dhufe xinnaa guddaan nagaan nu haa galu akkanumatti kan nageenyan galu haa ta'u kan eebbifamaa ta'u haa ta'u an manaan wallabe an ala wallabe an araaramu an jaalala bal'isu rabbi nu haa taasisu. Como sababalla ayole Como sabako ayole Gota Kenya ayole arereo mareo 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 yalala nu keni ayole mareo 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 tokuma oromo gypsy ayole mareo 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 yalala nu keni ayole mareo mareo como sababalla ayole mareo mareo como sabako ayole Gota Kenya ayole arereo mareo 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 yalala nu keni ayole mareo mareo tokuma oromo gypsy ayole mareo 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 yalala nu keni ayole mareo mareo como sababalla ayole mareo mareo como sabako ayole mareo Gota Kenya ayole arereo mareo mareo yalala nu keni ayole mareo tokuma oromo gypsy ayole hayyeega ayyaanni irreessaa malkaa sabbata bifa ganama sa'aatii 12 irraa ka'uudhaan bifuma itti fufeen jira. Ayyaanni kunis agarsiisa aadaa Oromoo garaagaraa gulufsiisa fardaa dhiichisa qeerroowwanii shubbisa qarreewwanii akkasumas eebba abbootii malkaatiin saaqamuudhaan ka'ee galee jiru.
Ayyaanni kun yeroo ammaan tana gara xumuraatti deemaa jira. Ayyaanni kunis sirna garaagaraatiin kabajameera. Akkasuma qeerroo fi qarreen uffata aadaa Oromootiin faayamuudhaan kabajaniiti jirani. Ayyaanni kuni bifa duudhaa ganama eeggateen meeshaaleen aadaa Oromootis naannoo kanatti kan argamani. Kanaaf ayyaanni kun walumaa galatti bifa bareedaa ta'een kabajameera. Yeroo ammaan tana gaafunu haala gartan kanaan qeerroo fi qarreen dhiichisaa jiru. Ayyaanni malkaa sabbataa bifa sirna galateeffannaa waaqaatiin ayyaanni uummata Oromoo akkuma beekamu ayyaanni irreechaa galateeffannaa sirna galateeffannaa waaqaati. Ayyaanni kunis yeroo ammaan tana kabajamee xumurratti argama. Hanga dhuma sagantaa kanatti akka nu wajjin taatanii gamanumaan afeerraa kan isin jenna. Baga irreechaan sigee. Amiin baga walumaan keenye. Bareeda baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola das namaadhaan. Irreecha baay'een jaaladha. Natti tola. Fakkeenyaaf wantoota irreecharraa jaalattu maal fa'aadha? Irreechi maali? Meesiif irreechi maali? Irreechi irreekooti. Baay'een isa jaaladha. Ittiin boona. Baay'ee natti tola. Ayyaana irreechaa baranaa wanti adda isa godhu maal itti adda? Bakka qeerroo qarreen innaa kanatti bareedanii uffata aadaatiin boonani baay'ee natti tola. Atilleen immoo baay'ee bareedda. Isinillee galatoomani. Warri baranaa kan bareede. Amiin baga walumaan ageenyu. Agarre nama namatti ittiin boonu nu haa godhuun. Irreechi shaggaa ariifidha. Baranaa nu ga'e geree nu haa ga'uun jedha. Akkamiin ilaaltame irreecha jecha lamaan ibsuus hin jedhu. Irreechi ariifidha. Baranaa nu ga'e geree nu haa ga'uun jedha. Irreechisiif maali irreechi? Irreechi anaaf gaariidha. Anaaf duudhaa kiyya duudhaa Oromoo agarsiisa. Mee sirboota faaruu ayyaana irreecha irratti sirbaman mee lama sadii nu jime. Ohaa birraan kana jaalata siifan bita shittoo warakata. Warra baranaa kan bareede. Warra baranaa bara gareetin. Abbaan fardaa ni boona ni nu jira. Abbaa fardaa, abbaa daamaa, abbaa bulloo. Jirra baga ayyaana irreechaa bara 2017 irreecha malkaa sabbataatti si geessi jenna. Amiin isinillee hunduu Oromoo marti taamirgaa baga nuun ga'e baranaa keenya nagareetinillee akka namatti alamiin dasidaan nu haa ga'u jenna. Akkam irreechi ka fakkaata? Bataamitti shaggaadha namatti tola das nama gammachiisa ammallee kan gammachuu nuuf haa ta'u. Akkana gaa irreecha irratti kun ogaa farda keessan gulufsiisaati. Farda gulufsiisuun gaamee aadaa Oromooti fardaa fi Oromoo kabitti bitamee fardi Oromoo. Fardaaf Oromoo jechuun farda akka ilmaatti itti ilaala Oromoon hin jaalata hin leellisa. Sila kanaatiifuu fardallee Oromollee waliin haa bulchu jenna. Abbaa daamaa, abbaa bulloo, abbaa shaanqoo jaagaa Oromooni. Fardi gaa Oromoo biratti gaa waan guddaan beekama. Fardi keessaafuu yeroo lolaatis yeroo duulaatis Oromoon farda fayyadama. Fardi gaa rasaasa Oromootis jechuu dandeenya. Taankii Oromooti fardi. Meeqa irreecha baranaa kana akkamitti ibsita? Irreecha baranaa kana kan gammachuu kan jaalalaa nuuf haa ta'u jenna. Das nama gammachiisa kanuma caalatti nu haa fufuu waa ba'ee marri nagaan nu haa galuu jenna. Meeqa irreechi kun haala itti fufiinsa qabuun akka kabajamuuf Oromoon maal godhuu qaba? Meeqa har'a keessaafuu irreecha baranaa wanti adda godhu gulufsi. Hundaa dhufeetu wal jaalatee wal kabajee malkaa keenya kadhatee wal aqqafee wal daggafee wal eebbisee addaan galuu qaban jedha. Ayyee Galatoomas. Hambara gareetiin nu haa godhu. Ayyaana irreechaa irreessa malkaa sabbataa bara 2017 baga nagaan geessan isin jechuu barbaada. Baga nagaan geessan isinillee. Ayyee mee irreechi akkam? Bareeda shaggaadha. Takkaan akka baranaatuun argamne siruma. Maaltu adda godha irreecha baranaa kana maaltu adda godhame akkam? Iddoon isaa akki iddoo itti godhame aadaan Oromoo uumaa isaatitti deebi'ee kunoo ababaa kana laale dargaggeechi jaartiin jaarsi daa'imti bahee akkanatti alamii dassitaa kana birraa kana arguun keenya baay'ee nu gammachiisa. Baay'ee tokko. Ayyee warra baranaa kan bara garee. Ambaranaa keenya ambara gareetiin nu haa ga'u. Ayyeegaa ayyaana irreechaa irreessa malkaa sabbataa 2017 baga nagaan geessan isin jecha mee ayyaana irreechaa kan baranaa kana kan bara darbeerraa maaltu adda godha maaltu qaba jettanii yaaddanii? Irreechi baranaa kan bara darbeerraa adda kan godhu sabaaf sablammiin biyya kanarra jiru marri irreecha Finfinneeti irratti irreecha hora Arsadii irratti kuni diimadha kuni gurraacha otoo waliin hin jedhin walammatee wajjiniin burraaqee iddoo lachittuu galee guyyaan har'aa kun immoo akkasumatti sanumarraa wal qabatee guyyaan har'aa kun adda kan barra hin gaddaatiin adda ta'uusaa akkasumatti asitti sabaaf sablammiin sana kana waliin hin jedhin xinnaa guddaan irratti burraaqaa irratti dhiichisaa sirba ayyaanichaa bicha sirba
nagaan burraaqaa jira kunoo kanatu adda isa godha baay'inni ummataatis kan durirra dabalee kan barana itti caalee jira waan ta'eef adda jedhee sana. Hayyegaa mee irreechi sirna galateeffannaa waaqaati Oromoon beeyaa waaqa uumaa yaa waaqa jeeti waaqa isaa galateeffata. Irreechi kuni akkuma beekamu duudhaa Oromoo ganamaati ibsa. Oromoon kana caalaa sirna ganama duudhaa sirna gadaa ganamaa san deeffachuuf irreecha kana duudhaa sirna ganamaa san akka dur irreeffatamaa ture sanitti kabajuudhaaf maal godhuu qabettanii yaaddu? Oromoo Oromtichi xinnaa guddaan isaa jaarsaa jaartiin sirna kaleecha jalaa badee tokkummaa isaa kan jalaa bade har'a kan Waaqayyo kanaan isa gahe ofitti fudhatee ammatee bara baraan masqala oolee irreecha masqalaa waliin ta'ee wal ammatee wal jaalatee irreechi nagaa irreechi badhaadhina irreechi dagaagina irreechi araara irreechi wal ammachuu ammataadha ammatee hundumaa mara ammata sirna gadaatirraa kan fudhateedha irreechi sirni gadaa ammataadha kuni amaara jedhu kuni uraageedhan jedhu kuni shaanqillaa kuni ebelun jedhu walitti qabee ammata sirni gadaa irreechis akkasuma. Hayyee warra baranaa kabaree gede. Egaa hunduma keenya xinnaa guddaa keenya kan baranaa geenye akkanumatti miidhagnee biyyi keenya nagaa ta'e nagaan nuun haa ga'u jedha. Baga ayyaana irreechaa malkaa sabbataa keessa. Tole walumaanuu ayyaana uummata Oromoo hundaanuu jiraattota magaalaa sabbataa qeerroo qarree hunda keessaniinuu baga isiniin ga'een jechuu barbaada. Irreechi kamii irreechi maal fakkaata? Irreechi nagaa jedhama nageenyi isaa qabatamaadhaan kan irratti beekamedha barana nageenyillee qeerroonillee qarreenillee faayi adda addaatiif faalamee nageenya akka uumaa isaa kan dur manguddoo irraa dhageenyetti kan deebi'edha kanatti adda isa taasisa irreecha barana. Warra baranaa kan baree gede. Tole an baranaa geenye akkanumatti oduu lakkoofsa keessaa hin hir'atiin qeerroo qarree xinnaa guddaa keenyaan bara gareen rabbi nuun haa ga'uun jedha galatooma. Baga ayyaana irreechaa malkaa sabbataa keessa. Baga hojjumaanuu nuun ga'e. Akkam irreechi? Irreechi shaggaadha. Maal fakkaata mee irreechi akkamii gammachuu? Kana maal fakkaata reekinoo kafana adiidha faamee bakka wanna hundaan. Baga ayyaana irra kan sige. Baga waliin nuun ga'e maqaan koo Kabbadee Gonfaa jedhama kutaa magaalaa Furiirraa hin dhufee. Irreechi kam? Irreechi baay'ee namatti tola. Irreechi bara kana uummata Oromoo hundaafuu irreecha bara 2017 baga ittiin siin ga'een jedha. Irreechi siif maali mee irreecha kamitti ibsitu? Irreecha naaf irreedha. Nageenya tokkummaadha. Kanaan ibsuu barbaada. Hayyeegaa akkanatti gaa qeerroo fi qarreen Oromoo gaa faayamtanii dhuftanii irreecha yeroo kabajanii gammachuu guddatu nama dhaga'ama. Mee asumaanuu maal barbaadu ergata? Asirratti uummanni Oromoo hunduu akkanumatti tokkummaadhaan jaalalaan nageenyaan akka bifuma kanaan itti fufu abdii qabaa hawwiin qabas jechuudha. Galatoomi. Guddaa galatu fayyaa ta'e. Ayyaanni irreessaa malkaa sabbataa kan bara 2017 barii ganamaa sa'a 12 eebba abbootii malkaatiin saaqamuun bakka haadholii siiqee qeerroo fi qarreewwan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan Guddaa magaalaa Furii fi magaalaa Sabbataa argamanitti sirnoota garaagaraatiin kabajameeti jira. Sirna ayyaana kanarratti guluffiin fardaa jira akkasumas qeerroo fi qarreewwan jiraattonni ayyaana kana kabajan uffata aadaa Oromootiin faayamuudhaan duudhaa irreessaa ganama akka ibsutti kabajameeti jira. Ayyaanni irreessaa barii ganamarraa hanga ammaatti kabajamaa ture sirna kanaan kabajamuun goolabameeti jira. Saganticha qopheessuudhaan asitti kan isin faana ture hanga ammaatti ganamarraa kaasee isin faana akka ture ani Lammii Sireeti. Durante na goma.